Nagaan keessan baay'atu ashamaar kafuuni akkam jirtu galata waaqan nagaa koodhaa leensaadha. Kadhannaa irratti hiika akkamii laattu jedhee yaada. Guyyaa har'aa miidiyaa kanarraa wanta argadheen isiniif qooda. Innis afaan Amaariffaan darbe akkas ture. Dubartii tokkotu baay'ee kadhachaa turtee kaatee jedhani mucayyoo dubartii tokkotu baay'ee kadhachaa turte hafuura ishee Waaqayyo faana connect gochaa turteetu kaatee iddoo kadhachaa turteeti gaafa kaatee jettu gaaffii dhiyeessaniifi maanni kadhachaa turte baay'ee kadhachaa turte maal argattee kadhannaa kee keessatti maal argattee jedhanii gaafatanii jechuudha. Inna isaan deebii Israatii eeganii mucayyoon suni kana argadhee kana kanaaf ta'ee kana argadheen jira qabeenya baay'ee fayyaa baay'ee akka isheen jettu barbaadanii tura jechuudha. Kanarraatii eeguu ta'uu hin hafu jechuudha. Deebiin mucaa sanaa garuu akkasiin turre jechuudha. Deebiin mucaa sanaa maal ture? Nan argadhe otoo hin taane nan dhabee jette nan dhabe. Argadhe otoo hin taane nan dhabee maal jechuudha maaliif abdee maal abdee jedhanii gaafataniini kaza wanti ani dhabee uftuulummaadha hinaaffaadha ceephoodha nagaa amala nacannacamu yookaan amala dhabuudha namarratti ka'uudha fi kan kana fakkaatan baay'ee tarreessuun ooltu jedhee yaada. Shortiidha kan inni argadhe garuu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dhugaamatti dubbachuudhaaf ufumarratti illee yaalii godhee nan beekani jechuudha. Gaafa kadhannee jennu ba'aa baay'eetu nurraatii hurgufama jechuudha. Duraan kan nu cannaqu kan nu hiphisu waa baay'een jiraachuu danda'a. Garuu yeroo kadhannee jennu nurraatii hin sokka jechuudha. Eegaa turani maal ture? Waan akkasii Waaqayyo irraan argadhe tarii akkuma miidiyaa adda addaa irratti makiinaa fudhatta ምናምን jiramni. Akkasii argachuun gaariidha. Itti argamee namni jibbu jiramoo hin jiru jechuudha. Innaa kan isaan gaafatan isa kanarraatii argachuufidha jechuudha. Isa kan akkana argadheetuufidha jechuudha. Isheen garuu nan dhabee jette. Innaa yeroo tokko yeroo kadhannee jennu yeroo hundumaa waan gaarii qofa fudhachuudhaaf jilbeeffannoo osoo hin taane wanta jireenya keenya irratti ulfaate ba'aasa nutti ta'e ofirraa dhabuuf inna kadhatanii yeroo kaatan waa baay'eetu galal namarraa jedha. Waa baay'eetu namarraa godaanaa jechuudha. Kan ofirraa abdaa waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf kuni afaan Amaariffaadhaan darbe jechuudha.